wiixata kaleessaa gaara Fantaallee irratti uumame horsiisee bultoota naannichatti qubatanii turan godaansise. Kirkirri lafaa guyyoota muraasaa as naannoo aanaa Fantaallee fi magaalaa Mataharaatti irra deddeebiin uumamaa jiru sadarkaa yaaddeessaa irra gahuu jiraataan magaalaa Mataharaa Mahammad Booruu himan. Waayilakoo Habtaamuu Xibabuutu dubbise. Kaleessa faa naannoo sa'aatii 9:40 irratti gaarri kirkirarraa hankee fofottoqaa jira. Kana baay'ee sodaa hamaa keessa jirra. Kaleessa 9 irratti wanti ta'e maali jechuun dhoo'insatu uumame immoo yookaan lafumatu baqaqe namoonni suuraa waan akka aara wayii qabu waggaa qoodan argeen ture. Gaaratu citee fottoqaa gaarri kalmatti yoo lafti kirkiru baqaqa. Baqaqiinsa santu yoo lafti citu awwaarri dhukkeen lafaa ka'u jiru kun ni jira mitiidha. Dhukkeen lafaa ka'u sanidha wanti akka aaraa kan mul'atu sun. Tarii jiraattota baay'eedha tabba Fantaallee jara kan jiru gaara Fantaallee jara. Gaara Fantaallee jiraattota baay'eetu jiru gandeen baay'eetu achi qubatanii jiru waan taateef fottoqiinsi kun baay'ee haala addessaa keessa jira. Tarii hanga ammaatti miidhaan qaqqabe jira? Miidhaan namarra qaqqabe jiru hanga ammaatti fottoqiinsa gaaraa kana malee. Fottoqiinsa fi ciccita lafaa kanatu yaaddoo hamaa keessa nama galchee namni teeshinaa'ee baay'ee sodaa hamaa keessa jira malee lubbuun badee yookiin qilleensi geessamu. Mee kirkirri kuni magaala Mataharaa keessattillee akka dhagahamu dhaga'een jira akka mul'ate haalli achi jiru maal fakkaata tarii? Haalli achi jiru sababa kirkira lafaa irraan kan ka'e dallaan yookiin jibbiin jiraattota kan fofottoqee jijjigee siin jira manni baqaqee antitee siin jira isa kana taatu malee lubbuun namaa hanga itti baate hin jirtu magaalaa keessa. Jiraataan naannichaa biraa Booruu Abdallaa akkasuma haala hawaasni keessa jiru ibsaniiru. Sochiin lafaa kun hedduu baay'ee sodaachise. Torbaan kana keessa har'a guyyaa afuraffamoo sadaffaadha. Sanbata xiqqaa galgala eegale yeroo yeroodhaan irra deddeebiin dhaga'ama. Wanti kun jalqaba akka lafa keessa deemutti sagaleetu dhaga'ama. Dursa hoggaa dhufe qilleensa dhufaa jiru fakkaataa qilleensa kun hoggaa dhufe dachiin hoggaa sossootee booda ni dabra. Dachee amma guyyaa lamaan kana baay'ee ulfaataadha hanga sa'aatii 6tti ganama kanallee amma sossoo'aa jirti. Amma xiqqaa isheen dura gara daqiiqaa 20 dura sossoo'aa turte baay'ee dabalee hedduu nama sodaachisa. Gaarri Fantaallee sa'a meeqa irratti kan inni dho'e? Sa'a 6 daqiiqaa 10 gaara yaayyaa kanaan hara wajjanii dachiin kun dhooqa qaba beeta. Gaarri Fantaallee jidduu lafaa qaba hara wajjanii achi keessallee hawaasatu ture. Warri ba'ee jira kan ba'iin achittillee namoonni hafe tokko ni jiranii maatiin isaanillee achi keessa jiran. Tabba Fantaallee gubbaa jira namni jiraachaa ture jechuudha. Isa keessa holqa guddaan jira gadi fagoo holqasan keessa namni jiraata hara wajaamee dachiin bal'oon horii fi hawaasni hedduun jiraatutu jira haala mijataa hawaasaa qilleensa bareedaa qabduutu jira dachiisan keessa. Achi keessa jiranii achi keessaa bahuudhaaf hawaasni gara biyyaatti bahuudhaaf osoo deemaa jiru warri bahanii jira. Kaleessa akka maatii isaanirraa dhageenyetti osuma bahaa jiranuu karaan itti cufamee achitti gataafanii rabbi yoo baate malee hin ba'an jedhanii akkasitti rakkoon cimtuu noo jiraatte rakkoo sani malee nuti sodaa sochii lafaa qabna malee homaa wanti rakkoon nurra ga'ee jiru akka naannoo jiraattota naannoo kanatti. Yeroo dhohinsi uumamu sagalee qaba ture haala ture natti maamee miira namootaallee. Sagaleen humnaa ol dachii sossootitii hawaasni wacee mana keessaa bahee gara alaa gubate hedduu sodaate. Sagalee hin garru gaarris nurraa fagoodha nuti warra magaalaatti sagaleen hin dhagamu dhagaachiif yookiin dhukkee xiixee gara samitti ol ka'u malee gaarri gubbaadhanis ni dhoo'ee jalaanis ni dhoo'ee hafuura ni baafate. Nuti akka gammachitti fudhanne gaara dhoo'e kana erga hafuura nurraa baafate dachiin kun nurraa dhaabbattii jennee akkasitti muddamnee turre. Dargaggeessis bakka takkatti deebinee rabbi kadhataa turre hayyoonnis akkasumas bakka takkatti deebiin manguddoonis gara masjiidaa deemte namoo adda addaan gargareedhaan baanes waa'ee godhaa turre adeemsa sodaannee jechuudha. Akka ogeeyyiin jedhanitti qorannoo hanga yoonaa jiruun naannawaan kirkirri lafaa itti mudachuu danda'u adda baasuun danda'amullee kirkirri lafaa yoom akka mudatu raaguun hin danda'amu ta'ullee yeroo taateewwan akkasii irra deddeebiin mul'atan qophaa'uun ni barbaachisa. Kirkirri lafaa wayita mudataa jirutti namni mana keessa jiru gara alaatti fiiguuf yaaluu caalaa waan jijjigaa mudachuu malu namarraa qoluu danda'u jalatti dahachuutu gorfa.
ibsama. Kirkirri lafaa akkuma dhaabbateen garuu dafanii gara alaatti bahuun dura of eeggannoo taasisuun barbaachisaadha. Kanneen ala jiran ammoo naannawaa dirree yookaan karaatti bahu, gamoo, shiboo elektiriikii, boolla balfi itti gatamuu fi bakka wantoonni jijjiguu danda'an jiran irraa fagaachuu qabu. Ta'aanuun mootummaan Somaaliyaa loltoonni Itoophiyaa wiixata darbee magaalaa Dolowaa jedhamutti loltoota isaarratti haleellaa raawwachuun himate. Mootummaan Itoophiyaa garuu himannaan kun dhugaa miti jedhe. Himannaan jedhame yeroo dhaga'amaa jirutti garuu ministeerri haajaa alaa fi walta'iinsa idil addunyaa Somaaliyaa fi deetaan ministeera haajaa alaa Itoophiyaa waliigaltee Ankaaraa booda yeroo duraaf Finfinneetti wal arganii mari'ataniiru. Himannaa mootummaan Somaaliyaa dhiyeessee fi deebii gama Itoophiyaan kenname irratti hirphaa gammachuu kan qopheesse qaba. Ministeerri haajaa alaa Somaaliyaa ibsa wiixata galgala baaseen loltoonni Itoophiyaa weerara rifaasisaa raawwatan cimsinee balaaleffannaa jedhame. Ibsi kun kan kenname ministeerri dhimma alaa biyyattii waliigaltee Ankaaraa jabeessuudhaaf jecha gara Finfinneetti imalaa jiraachuun ibsamee sa'aatii muraasa booda ture. Ministeerri haajaa alaa Itoophiyaa ibsa kibxata har'aa waaree booda baaseen ibsa ministeerri haajaa alaa Somaaliyaa kaleessa Itoophiyaa himachuudhaan baasetti rifadheeraa jedhama. Dabaluunis himannaan sun dhugaa miti jechuudhaan mormeera. Ibsi mootummaa Somaaliyaa irraa ba'e akka jedhutti loltoonni Itoophiyaa haleellaa ittiin himataman kan raawwatan ganama naannoo sa'aatii 4tti magaalaa Doolow jedhamuttidha. Loltoonni Itoophiyaa lafaa ka'uudhaan tasa kan raawwatan buufata loltoota biyyaalessaa Somaaliyaa godina Geedoo magaalaa Doolow jedhamutti jedhama. Haleellaan kun itti karoorfamee fi ta'ee jedhamee raawwatamee kan jedhu ibsi mootummaa Somaaliyaa kun xiyyeeffannoon haleellaa kanaa buufata waraanaa biyyaalessaa Somaaliyaa, tikaa fi nageenya biyyaalessaa akkasumas poolisii federaalaa Somaaliyaati jedhama. Mootummaan Itoophiyaa gama isaatiin ta'iin sun kan raawwatame qaamolee hariiroon biyyoota lamaanii fooyya'uu hin feeneenii jedhama. Qaamoleen sadaffaa kunneen kaayyoon isaanii gaanfa Afrikaa tasgabbii dhoowwuu fi yeroo dheeraadhaaf tasgabbii naannichaa warra jeeqanidha jedheera. Mootummaan Itoophiyaa ibsa isaa keessatti qaamoleen kunneen eenyu akka ta'an ifatti maqaan dhoofne. Amma qaamoleen kunneen murannoo biyyoonni lamaan waliigaltee Ankaaraa irratti hundaa'uudhaan nageenya mirkaneessuu irratti qabaatan dura akka dhaabbatan hayyamuuf hin qabu jedha ibsi mootummaa Itoophiyaa. Haleellaa gaddisiisaa jechuudhaan ibse kanaan lubbuun darbus ibseera. Mootummaan Itoophiyaa aangawoota Somaaliyaa wajjiniin ta'uudhaan ta'iin akka kanaa akka irra deebi'ee hin raawwatamne akka hojjetus ibseera. Mootummaan Somaaliyaa booda kana mootummaa naannoo Jubaalaand wajjiniin wal dhabaa jira. Hoogganaan nageenyaa Jubaalaand Yuusuf Hussein Usmaan ibsa Dooloo keessaa kennaniin waraanni Somaaliyaa xiyyaara jila Jubaalaand qabatee ture akka rukutan ajajamanii jechuun himatan. Xiyyaara sana keessa aangawoonni olaanoon Jubaalaand akka jiran ibsaniiru. Waraanni Itoophiyaa hidhattoota Alshabaab loluudhaaf bobba'e namoota siyaasaa kana baraaruudhaaf gidduu seene jechuudhaan dubbatani. Haleellaan kun kan raawwatame wayita mootummaan Somaaliyaa waliigaltee Ankaaraa hojiitti hiikuudhaaf aangawoota olaanoo gara Itoophiyaatti bobbaasetti ta'uunis himamee jira. Mootummaan Itoophiyaa ibsa isaa keessatti bu'uura waliigaltee Ankaaraan obbolummaa fi hariiroo biyyoota lamaanii jabeessuudhaaf murannoo qabaachuu beeksiseera. Itoophiyaa fi Somaaliilaand amajjii 1 bara 2024 waliigaltee Itoophiyaaf ulaa galaanaa argamsiisu Finfinneetti mallatteessuun booda hariiroon biyyoota lamaanii sadarkaa hammaatetti ce'ee ture. Ji'oota darban Somaaliyaan himannaa sadarkaa adda addaan dhiyeessiteen waliigalteen kun akka hin raawwatamneef dhiibbaa gochaa baate. Dhumarrattis yaalii jaarsummaa Turk marroo hedduu booda guyyoota 10 dura waliigalteen hiree uume Ankaaraatti mallatteeffamee ture. Pirezidaantiin Turk Xayyib Erdogaan waliigaltee Ankaaraa kanaan seena qabeessaa jechuun ibsan. Oromiyaatti yaa'iin ajandaa walitti qabuu fi hirmaattota yaa'ii marii biyyaalessaa irratti hirmaatan filachuu Adaamaatti taa'amaa ture xumurame. Xumura yaa'ii kanarratti argamuun miidiyaaf ibsa kan kennan koomishinarri koomishinii marii biyyaalessaa Itoophiyaa Piroofeesar Masfin Ar'aayaa naannoo Oromiyaatti hanga ammaatti kilaasteroota 4tti qooduun namootni 7,000 caalan hirmaachaa turuu eeraniiru. Muddee 7 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaa irraa kaasuun ammoo sadarkaa naannoo Oromiyaatti bakka bu'oonni hawaasa guutummaa naannichaa irraa dhufan hirmaachuun hojii ajandaa walitti qabu hirmaattota marii itti aanu irratti hirmaatan filachuunis adeemsifamuu himaniiru. Namoota marii kanarratti hirmaatan keessaa artist Caalaa Bultumee tokkodha. Gaaffii Oromoon gaafatu maal akka ta'e kaasuun ibsuu jalqaba. Gaaffiin Oromoon gaafatu waanuma Oromoo hunda keessa jirudha. Waanuma namni Oromoo kamuu gaafachuu danda'u, namni Oromoo kamuu nan gaafadha jedhee yaadudha kan as keessatti gaafatamaa ture. Anis warra gaafficha barreeffamaan dhiyeesse keessaa tokkodha. Gareen irratti ramadame irratti jechuudha. Waan Oromoo barbaachisu, waan Oromoof ta'u, waan Oromoof malu
daangaa isaatiin wal qabatee afaan isaatiin wal qabatee magaalotaan wal qabatee gaaffilee hedduu kaasne irraa egaa kanaan dura mariin akkana biyya kana keessatti ta'ee hin beeku garuu inni kun yeroo jalqabaati. Kun immoo biyya kanaaf waan gaariidha jedhee kanan abdadhaan. Waqtii kanarratti mariin kun baay'ee Itoophiyaadhaafis Oromiyaadhaafis baay'ee murteessaadha mariin kun. Daldalaa fi miidiyaa hawaasaa irratti beekamaa kan ta'e obbo Mansuur Jamaal ammoo koomishiniin marii biyyaalessaa kun maal hojjechaa akka jiru BBC'tti dubbateera. Egaa mariin biyyaalessaa dhugaa soof jennaan hojii gurguddaa qaba. Namni garuu baay'ee understand waan godhe natti hin fakkaatu. Maaliif jennaan kun siyaasarraa bilisaa nama rakkina biyyattii keessa jiru fuudhee mootummaatti isa ta'u biyya alaas ummataaf isa ta'u ibsaa waan jiru gatii ta'eef an dhuunfaadhaan koomishinaroota jiran haasofsiiseen ture nama 607 ol waamanii haasofsiisanii rakkina maaliitu jira isa jedhu keessaa ungulaalanii dhiheessuudhaaf qophii guddaarra jiru hojii gaariitu hojjetamaa jira waan uummanni Oromoo gaafate kana hunda nu dhagahanii boriftaan immoo gammachuudhaan waan seera qabu waan dhugaa ta'e uummata kanaaf hin deebisu jedhee yaada. Mootummaan kun rakkina jiru gadi fidee mee rakkinni keessa maayinni jedhee uummata kana mariisisuudhaaf dhiyaachuun isaa nuuf baay'ee gaariidha. Maaliif jennaan warri qonnaa qotan warri biizinasa hojjetan dargaggoonni umrii guddaa umrii xiqqaa keessa jiran illee baay'een gatii waan kana keessa jiraniif kana keessatti immoo mootummaan rakkina maaliitu jira maaliin dhagahuu qaba isa jedhu uummata kana gaafatee mariisisuu jechuun waan guddaadha. Mariin biyyaalessaa kun qaama miidhamtoota dubartootaa fi kutaalee hawaasaa hunda karaa hirmaachiseen adeemsifamuu kan dubbattu ammoo pirezidaantii waldaa dubartoota Oromiyaa Injiinar Tigist Tarrafadha. Akka dubartii Oromootti qaama miidhamtuu kan taate kan daldala keessatti hirmaattu kan hooggansa siyaasaa keessatti hirmaattu gama kamiinuu faayidaas akka lammiitti argachuu akka qabanii fi ogummaa isaaniitiinis biyya isaanii gama diinagdeetiin gama kamiinuu hawaasummaadhaan ga'ee nageenyaa keessatti illee akkamiin hirmaachuu qabu kan jedhu dhimmoota kana kaasnee mari'annee jirra. Nageenyaa wajjiniin ol qabatees akkamiin dubartoonni nageenya hin jiraanne miidhamtuunis dubartiidha yoo nageenyi jiraates fayyadamtuun ishiidha jechuudha. Kanaaf iddoo lammanittiyyuu jalqaba kan miidhamtu